Sirba afaan kami sirba me. Chora no punno bae. Ilubabario bente beye. Mas berarti wanda kasni hima. Wani ni jadu yechuda. Chora no. Mal jadem. Bibinnon. Chora no. Bibinnon baye. Ilubabor. Yo demte benye. Irra debia. Yo demte benye. Sirba afaan kami sirba me. Chora no punno bae. Ilubabario bente beye. Ashamar kafune akkam nagaa jirtu daawwattoonni keenya maatiin channel keenya hundi keessan an Abdi Muktar Abdi enda magartu tiuberra. Yes, Ashama akafune kabajamtoota daawwattoota keenya ani immoo tamam tube yookaan immoo tamam Huseeni har'a sirba leencoo gammachuu kan immoo leencoo daa'ee sirba ajaa'ibaa tokko qabatee dhufee jira. Sirba kana walloon isaa baay'ee ulfaata jabaa afaan sakamiin akka sirba beenuu dhibee jira. Mee sirba kana itti adeemnu akka itti hafuun mee dhageeffadha. Orani rambure bae, sibe matu rumbae. Malaya kormako mal makana tantori sirbinan sirbi malaya damako mal makana kafari rale sayam bora ya kormako koticho bari dule anindan joru fusma ayantuti ilubabor bardi bora je samfanchu makora ilubabor bardi bora ajje samfanchu Yap. Video kana dhugumatti bakka kana fa'a bakka jabaatti na dhaabde. Kanarii namichi jedhu sun jechuun baay'ee dalageera. Mee asirratti mukaa fi fuula isaanii ilaala. Dhugaadha. Viidiyoon ajaa'ibatti dalagamee jechuun kiliippiin Vision Entertainment wanta kana yeroo dhiyeessu kiliippii isaanumatti dalagee na fakkaata. Hedduu istuudiyoo mataa isaanii qabanii hedduu bareechanii dalagan. Viidiyoo ajaa'ibaa dalagan. Akkasuma immoo uffannaan isaanis wanti irra caalaa ajaa'ibee immoo eeboo sanii eeboo qara hedduu qabu qara sagal qaba isa na fakkaata sagalee jechuunis maqaa eeboo sanii ta'uu danda'a na fakkaata akka yaadasi eeboon sun qara sagal qaba na fakkaata sagaliinis isa eetii yaada maaliif wanti guddaan na ajaa'ibe suuraa irratti arge viidiyoo kana jechuun beeksisa jalqaba arge birraa kan gadhiise jechuudha bas sirba kana suuraa laaleeti akka sirbi kun sirba ajaa'ibaa ta'e yeroo san natti beekamee jechuudha. San booda akkuma gadhiifameen notification na bira dhufee gattuqe sirba kana jechuudha. Gattuqe akkuma gadhiifameen jaaladhe jechuudha. Garuu maal akka inni jedhu na dhibe irra deebi'ee dhageeffadhe qabachuu dadhabe. Fakkeenyaaf eetiyyaa'ee bakka inni jalqaba irra jiru san seetiyyaa waan jedhu fakkaata. Seetiyyaa'ee waan jedhu fakkaata. Tiyyaa yoo ta'u tiriyyaa maalmaa waan jedhu. Tiriyyaa. Si qaallichi seetii yoo jedhaa jira jedheetiin anumayyuu dhageeffataa ture. Waan ajaa'ibu leencoo yeroo baay'ee sirba akkana dalagee jira. Muduraalee sirba isaa muxxayyee moo waan tokko dalagee. Muxxayyee jedhu qaba. Ayyemee dhageeffadhaa isinuu jechuun sirbi kun afaan maaliiti kan jenne wanti dhaafi miti. Qoosaa yookaan wanti miti. Dhageeffadhee qabachuu dadhabeen. Walloo isaa qabachuu dadhabeen. Walloo isaa hedduun itti ulfaate. Mee dhageeffadhaa isinis. Sokotana sangaan keenya battali barsangaan keenya battali irra keessa koofannaa garaa keenya gargari garaa jiran beekani. Kanniisi barsuun soortuu yaa korma kooyee nama bifaatti sotti nantuu beekaa madan teessuma korma kooyee eraa kooftaa ma kurtee horii kooraa.
ajjeesan fa'acha kura. Warri boora ajjeesan fa'acha kura. Abbaan koo duruu jagna sagliiluun nammuudhani afaan kee duroo damma maasoon gitta juubani. Abbaan koo duruu jagna sagliiluun nammuudhani afaan kee duroo damma maasoon gitta juubani. Kodi sirbi kulle yaadamako orte warra daalame asasidi saskome yaadamako arga fansi beelame innulle waanu narku yaa kormako ila kichumurani bambane berkatane yaa kormako samta kalani sabibatu kula shisone insabbata sirbitu sirvashiyone maaditata onne maadita Warra waajjirratti sirba. afaan kee duroo damma maasoo gitta juubani. Kodi sirbi kulle yaadamako orte warra daalame asasidi saskome yaadamako arga fansi beelame imnulle waanu narku yaa kormako ila kichumurani bambane berkatane. Aywa kan. Isa kana? Isa kan. Maal uffanni kun? Maal inni kootiin uffanni kun? jechuun akkuma aadaatti fakkeenya garuu wanti baay'een kan mul'isu uffannaanis aadaa iluu baaburna fakkaata. Iluu abbaa boraati. Uffata kana jechuun amma dura argee hin beeku. Viidiyoo muuziqaa dalagamees haa ta'u aadaa naannoo Oromoo hunda keessattuu argee hin beeku yeroo jalqabaatiif uffata kana kooti kan argee. Inumaayyuu fiilmii irratti uffata akkana kan argaa fiilmii bosona keessatti dalagama. Argaa ture fiilmii warra Ameerikaa yeroo waan gargara dalagamu uffata akkana kan uffatanii argee jira. Kana garuu yeroo jalqabaatiif seenaa aartii Oromoo keessatti argee. Shamarran tun ammoo akka ajaa'iba natti tolte. Fakkeenyaaf mucayyoon fiichariin biseetti tun sagaleen isii tokkoffaadha. Dhugaan isin jira tokkoffaadha. Wanti hundi isii mee uffata isii kana ilaala jechuun haalli uffannaa isaanii hangam isinitti haalli rifeensa isii rifeensa isii miti uffannaa isaanii fi bareedina isaanii hunda caala rifeensa dhiisi. Rifeensi rakkoon qabu. Rifeensi maaliifuu yoo hin qabaatinis rifeensi biraa akka bitamu ni jira. Waan ta'eef kan rifeensaan laallu garuu hin qabu jechuudha. Qabaachuu sandeeti ni qabdi malee qabaachuu sandeeti. Kana walitti nambuusii mucayyoodhaan hanganaa mucayyoo waan meeqatti. Baay'ee haalli hundi isii jechuudha. Kan isiis haa ta'u warra shubbistoota kaawwan illee haalli uffannaa isaanii bareedni baroodinni isaanii dhugumatti haalli waraabbii viidiyoo kana wanti hundi tokkoffaa fi handanyaadha. Number 1 baay'ee nu gadi. Zoro wanti hundi bareedaa jechuudha viidiyoon kun. Zoro wanti akka hin jiru. Sirba kanarra wanti jiroo jiraate waloo isaatti ulfaata. Walaloon hedduu ulfaata dhugaan hedduu ulfaata. Warra waajjirratti sirba yaa korma kooyee allee harkaan naasisu sirbitu silaa kooyaa leenca kooyee daabara natteessisu warri boora ajjeesan fa'acha kura warri boora ajjeesan fa'acha kura. Yaasuma shangoometi kumaankan shangoometi beekoonee filattuudha ambaaneef silataani yoo ambaaneef silataani waan sichi malachuudha. Namni sirba kana dhageeffatu hundi keessan dhaggeeffatu gara biyyi intarteemantii keessatti aartiin Oromoo guddataa jira. Dhugaan aartiin Oromoo yeroo hunda haala kana yoo dalagame hedduu jira. Aadaa yoo hammeessee kan dalagame hedduu guddataa jira aartiin Oromoo. Aartiin guddataa jira natti jira. Babbeessa kee jalaa hoora isaa bulfatu garga keessa kee jalaa dhiirri lama bulfatu addaa keessa kaatanii maqaa gurreen geeraru gabaatamuun tarii jaallatan garaaniru.
Abidde korma gole kankaroon dhidhiibatu argitatu komalee kurman baaboratu. Abidde korma gole kankaroon dhidhiibatu argitatu komalee kurman baaboratu. Ijaareen kabaa kabaa dhukkii kaadhisaam duruu andeemee nagaa nagaa shakkee korirraa tokko. Saanabaa jiru dhatte sabbatee narraa fudhu saanabaa jiru ta'ee wambadee barbaadadhu. Eetiriyaa Eetiriyaa Eetiriyaa. Fakkeenya bro. Asirratti ilaala. Yeroo xumuraa kan ammanni. Eetiriyaa jedha. Inni garuu walaloo irratti yoo laallu eetiyyaa jechuudha. Garuu inni eetiriyaa akka nuuf hin qabamne godhee sirbe muudii nu qabate wayyoo. Muudii jaba. Akka nuuf hin qabamne akka nuti dandeenyee wajjin sirbine nu godhe. Eetiriyaa. Eetiriyaa. Maal jechuudha? Garuu asirratti akka ilaaletti descriptionii jala jira. Barruudhaan walaloon guutuun barreeffamee jira. Description gattu qaba. Page Vision Entertainment illee ni jira. Eetiyyaa jedha achirratti. Asirratti inni immoo eetiriyaa. Tiriyaan kaadha. Amma gaa eegaleen cuu irraa kana dubbanne viyuu muuziqaa kanaa wajjin wal qabatee wanti asitti dhagamee maali abdii. Sirbi kuni walaloo isaallee haa ulfaatu iyyuu sirba baay'ee waraabbiin isaa sirba gatiin guddaan itti bayyannee yaadna. Viyuu isaa wajjin baasiin isaatii fi humni mucaatii fi viyuu isaa wajjin simaame. Beekuu qabna asirratti sirbi kun hedduu beeksifamee jira. Suuraadhaan beeksifamee garana maxxanfamee jira. Suuraan namoonni hedduu walirraa fuudhanii jiran. Akkasuma immoo namoonni beekamoon share godhanii jiran muuziqicha kanayyuu. Akkasittuu ilaalamne silaa sirba Habashaa ta'e guyyaa takkatti miiliyoona takka ilaalame jedhee ardii sochoosaa jiran. Miiliyoona takka ilaalame argee jiran sirba Habashaa kana dura guyyaa takkatti namni miiliyoona takka. Kana hunda kalaalee bar isaan Habashaa qofaa miti bar ijoollee keenya. Ijoollee keenya maal ta'e riippoortii isin ammoo ilaaltan. Amma sirbi kun 100 qofa ilaalame. 108 amma 108 ilaalle. Akka nuti waraabnu kana Akka nuti waraabnu kana 108 irra jira. Garuu hin ilaalamne maaliif? Guyyaa tokko guute. Guyyaa tokkotti hanga ilaalamuu isaa hedduu nama qaanyeessa maaliif? Sirbi kuni wanta biraa haa hafu uffannaa ammaan ijoolleen uffatte kun qofti miiliyoona isa laalchisuu qaba. Baara dubbachuudhaan wallahi. Maaliif kuni aartii Oromoo sadarkaa Afrikaatti addunyaatti biyya san keessa darbee sadarkaa walitti ol guddisaa jechuudha. Artistoonni keenya yeroo ammaa kana dhufaa jiran qaxaranii akkana kunniin yoo nuti ilaalaniif yoo nuti viyuu isaa eenyuun laalaaf. Yoo nuti mootu aartii kennuu fi kennaa hin guddifatin artistoonni keenya qofaa isaanii nu guddisuu hin danda'an. Nuti jabaannee isaan bira dhaabbachuu qabna. Nuti yoo isaan hojii akkana kan hojjetanii fidan wal jalaa sheer goone laayik goone. Amma as biratti muuziqaa kan namni dislaayik godhe illee hin jira. Ijoollee Oromooti. Namni biratti dislaayik godhe. Sirbi kun immoo siyaasaan qabu aadaa beeksisa. Iloo abbaa borsina. Maali wanti gadi garagalchee sillaa. Siyaasa miti garuu dislike gootan warri gadi badhamsan suni gaggara galtanii akkanitti onulaaltan suni rakkoo qabdan. Mee gaddeebisuun hinaaffaa akkamiti? YouTube irratti yoo ilaalle amma jechuudha yoo banee dhugaa si taa'imu namoonni hinaaffaa baay'atan kun ijoollee keenya Oromoon baay'inaan ijoollee Oromoo hunda osoo hin ta'in takka keessaa hinaaffaa qaban. Hedduu isaanii arginee jira. Tokkoffaa numaa warri YouTube kanaayyuu kan maqaa YouTubeetiin nama arrabsu hedduu jiran. Hinaaffaadha maaliifuu? Dhugaadha nuti YouTube irraa wanti iyyunuuf maallaqa dalayne YouTubein biizinasiidha. Ni maaliif nu caala faranjii Araba Habashaa laalame wanti isaan dalagan hojii jedhanii YouTubeidha. Nuti ammoo mee Habashaa gadi jirra yoo YouTube irratti ilmaan Oromoo mul'atan ijoolleen tokko maaltu isin guba hoba fidhannoo haa dalaganii jajjabeessuu qabdan ture haamilee ta'uu fi qabdan ture. Kanaafuu isin sa'a 24 warra Facebook irratti akkana jedhanii taa'usanii Facebook irra mugusanii YouTube seentanii waan haaraa ilaaluun beektanii. Kanaaf namoonni akkasitti wanta jedhinaas hin jechuu barbaadee jechuun hunda keessanii miti beekamoo takka warri amma nu ilaalaa jiru tokko keessan jiru warri an akkas jeesun warra Facebook irraati. Ka Facebook sun amma YouTube dhufee ilaalu bar YouTube hin beeku YouTube noo akkamitti akka fayyadamuyyuu subscribe gochuun akkam akka ta'e hin beekan baay'een isaanii akkamitti subscribe godhama jedhanii kan gaafatan. Kanaaf sirba artistii Oromoo kana amma kana nama 114 dislike godhe maaliif gootamne? Namni 100 wayii kun 14. Mee sirbi kun siyaasaa miti. Osoo siyaasa ta'e ayyee ati paartii bira deeggartan paartii bira deeggaraa miti. Tarii paartii am deeggaru san faarsee paartii hankee yoo kan gadi buusu ta'e gadi deebisuu dandeessu midhaasan. Namni amma siyaasaa of keessaa hin qabu. Aadaadha. Aadaan Oromoo mootu ani arsiidha. Leencoon maaliif arsii sirbuu dhabe iluu sirbee dislike godhuu hin qabu. Maaliif kan iluu kiyya ka arsii ka iluuti ka wallaggaa ka baalee ka harki nuti tokko waan ta'eef. Oromoo guutuun tokkuma garaagarummaa qaban. Aadaan gaafa addunyatti beekame iluun ka iluuti ka Oromooti. Gaafa iluu addunyatti beekame ka addunyaa Oromoo addunyatti beekama jechuudha. Kanaaf dislike ani kana jechuun kiyyaa leencoon iluu qofa sirbee jechuudha sirba baay'ee sirbee ramadoo. Kanaaf dislike godhina hojii artistoonni Oromoo keenya akkatti dalaganii fidan. Like godha, share waliif godha, gruppii irratti peejii garagaraa irratti akka itti ilaalaa isheen jedhan deebisuu barbaadde uuman. No. Haasa'e rakkoon qabu. Kanaaf daawwattoota keenya
artistoota Oromoo Walaloo- jajjabeessine. Hundaafuu walaloo leencoo kana isiniif ibsina amma akkam akka ta'e jechuudha keessaan. Mee description irra jira. Description irra ani isiniif hima. Isin sirba dhageeffadhaa. Description is naa ta'ee jira rakkoon qabu. Okay, asirraa dhageeffachuu dandeessan sirba leencoo kana jechuudha. Sirba si dhaggeeffataa si walaloo. Amma asirratti wanta akkasii hima. Waan inni jedhu jechuudha. Choora noonnoo maal jedhame? Bibinnoon choora noonnoo bibinnoon baay'ee Ilubaaboor yoo deemte beenye irra deebi'a yoo deemte beenye maal jechuudha mee amma asirratti choora noonnoo amma fakkeenyaaf afaan kun afaan gara warra dabuuf kana afaan fakkaata baay'inaan yookaan ammoo gara Kiswaahilii kanas ni deema akkasuma fakkaata choora noonnoo bilibunnoon boye maal singone leencoo maal singone milalam choronon bar choronon bibinno baye Ilubaaboor yoo deemte beenye asirraa yoo deemte beenye heddinaan heddii kana bara. amma asirratti dhageeffadha iddoo kana xiqqoo isii wanti naa ta'e iddoo kana. Di Malaya Kormako, Malmakan Natari, Silpinan Sirpi, Malaya Damako, Malmakan Nakabari, Rale Sayambora, Kormako, Koticho Bari Dule, Alindan Joru, Smayan Tuti, Yantuti, Ilupabor, 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 Partibora, Jason Fanchumagora, Ilupabor, Partibora, Jason Fanchumagora. Malia, Malia, Kilole, Serbi Male, Malia, Malia, Kilole, Serbi Male, Malia, Malia, Kilole, Ora Malia, Malia, Kilole, Ora Malia, Malia, Kilole, Serbi Male. Sokotana sanga Kenya batali, barsanga Kenya batali. Sokofana gara Kenya gargari garani rambe kani. Kanisi baso sortu ya korma koye dama bifati santi anto benda marante suwa korma koye era kuframa kurti bori bora ati sampat kuro bori bora ati sampat kuro. Abang ko duru jagna saglilun namudani afan ke duru damma maso giddaju Maal jedha abbaan koo duruu jagnaa sagliin durban muudanii saglii durban muudanii afaan kee duruu damma maasoo gidda cuuphanii asirratti sirbisaa jira description irra jira wanti kun jechuudha abbaan koo duruu jagnaa abbaan koo duruu jagnaa saglii durban muudanii afaan kee duruu damma maasoo gidda cuuphanii aysensi usbookiyya isinuu murteessaa kana maal amma laala asirratti wanti inni jedhu asirratti qosi ifa tokkotu jira. Kanamaan galle jalqabaa fi xumuraa fi walakka. Fakkeenya durbi duraanii sun amma muxiyyee. Maal sirna duraanii tokko. Yaa amma sunillee mucaan garuu hedduu cimaadha jechuun artistiin sirba akkanatti namni maal jedha wanti kun jedhee akka caqafatu akka dhageeffatu gochuu qaba artistiin tokko jechuudha. Anaaf suuraa kana qabatu fi roomii irra deddeebinee YouTube kana keessa hin ilaalle. YouTube dhageeffannaa akkanuma jechuudha. muuziqaa isaa gabbuufne. Hin buusnu nuti YouTube irratti online dhageeffanna.
namoonni fakkeenya wifi qabdan online yeroo hunda dhageeffachuu qabdan malee gabbuusu namni wifi hin qabne garuu dhugaadha asirraa dhageeffatu buuftanii dhageeffatu dandeessu. Abbaan koo duruu jagnaa sagliin durba muudanii akkamitti durba muudne sagliin wantichi waan gaafii. Abbaan koo duruu jagna saglii durba muudanii afaan kee duruu damma maasoo giddachuu malee. That's what you should be cool. Yaadam maku. Das kodi sirbi kulle yaadam maku. Orte warra daalame. Asasidi saskome yaadam maku. Arga fansi beelame. Ibnulle waanu narku yaa kormaku. Ila kichumurani. Bambani berkatane yaa kormaku. Kamisam takalani. Ifatu kula shisone. Sabata sone. Sabata. Usirbitu sirvashi onne mana ditata. Onne mana ditata. Wara watu sirboya korma koye alira kana sisu sirbitu sila koya lenta koye dabarana tesu gori pura aje sampancha pura gori pura aje sampancha pura Yasma shangomet kumakan shangomet bekone bilatuna wambane silatani asichi malachuka karamaye jabor rosirano karamaye jabor rosirano Babesa ke jala ora sabu dufatu karga ke sake jala Hirriila manqaabatu Adda ke sakatani maka gurengeraru kabata mon tare jala tangarani amite korma gole kankarun gitti matu argita tu komale kurman ka poratu amite korma gole kankarun gitti matu argita tu komale kurman ka poratu ijarin kaba dukin ka disamduru ande me naga shake korirratul sana bajiru date sambate na rafudu sana bajiru tare gumbade barbadu etriya kana fakkaata akka wantoota daawwattoota keenya namudani afange duro damma daawwattoota keenya egaa ka sirbi akkana jira Sirba akkana jira. wanti irra caalu na dhibee akkuma isin jedhee loqoda isaati wanti inni jedhu kuni loqonni normaali matee asoo dhageeffannu garuu wanti inni irra deddeebi'ee dubbatu na rakkise jechuudha qabachuu dadhabee anummaanu maali suuraan isaa natti tole as biratti suuraa kana kamiin ka eeboo suni asumaami kanuma so baay'ee wantoonni sana namatti tolaa sirbicha kunuu baay'ee namatti tolaa sirba eeboo sagli jedhanii akka yaadutti jechuudha qara sagal qabana fakkaata sagli illee isumarraa hin sa'a waa wayiiti amma walaloo isaa irratti dubbanne jechuudha akkuma jenne sanitti akkasii walaloo isaa hedduu ulfaataadha akkamitti innummaanuu akka itti qabate sirbee akka barreesseetu na ajaa'iba yaa yoo sirba aadaa naannoon ta'in kana barreessuun isaa baay'ee cinqallaatii kabbaadii qabu jedha baxaamitti charanoon laala choronoonnoo bubunneewoon beenye yoo deemte borborre meemaa jechuudha choronoonnoon bubunneen beenye yoo deemte borborre sirbni akkanaa kun jira afaan akkanaa kun jira isinuu beekanii choronoonnoon maaliin choronoonnoo afaan akkanaa kana burkina faasootti dhaga'e afaan akkanaa kana bara burkina faasoo jiraachaa ture san jechuudha choronoonnoo bubunneen beenye Ilubabor yoo deemte beenye nyeenye ana ka afaan akkana kana naaf hin galu dhugaa sirriitti naaf hin galu jedha iraa ka wantoota daawwattoota keenya
Video keenya reaction keenya kana fakkaata. Hedduu jaaladhee jira hundumaafuu sirba kana baay'ee nutti tolee jira. Waraabbiin isaatii fi haalli riitimii sagalee xiraayamee baay'ee namatti tola. Seenaati ilaalaa isinis. Seenaati ilaalaa miliyoona galcha guyyaa lama sadii keessatti. Guyyaa lamaan kanatti miliyoona galuu qaba. Miliyoona galuu qaba. Miliyoona. Sinin jenna keenya kanallee miliyoona galcha. Egaa kaya abdii enda magartuu subscribe godha tamam Hussein subscribe godha yeroo tamam tube yeroo hundaayyuu akka isni toletti sa'aatiin geenuun jedhaa jirti subscribe gochuudhaan nu hordofaa isinin jenna galatooma namoonni subscribe hin godhin garuu dhuftanii ka dislike gootanii deemtan homaa gochuun itti hinaaffaa yookaan mataa si buqqeessaa malee aatii hir'atteef wanti bu'u tokko hin jiru jira hin jiru kanaafuu hinaaffaa akkasiisan dhiisaas ni jedha galatooma baay'ee yeroo itti anutti walitti deebina hunde keessanuu isin jaalanna